Abbaan hafuuraa keenyas ba'u barreeffama kanas dubbifachaa kottaa ergaa keenya karaa waraqataa barreessineerra maaloo illee harka keessa walitti rukutaa nu simadhaa. Hallelujah. Hallelujah. Namni itti tole mee Waaqayyoof galataa dhageessu. Abbaa hafuuraa keenya baay'ee si jaallanna baay'ee si kabajna. Dhamaatii kee hundumaa seenaan barreessee kaa'a. Nunis hin qaanessinu jennee waadaa galasumaanii Waaqayyo si eebbisu kallattiimaan gara keekii nu muruutti haala warraa keessanii wajjin maaloo. Harka walitti rukutaa. Maybe abbaan keenya abbaan hafuuraa jecha nuun jiran yoo qabaatan akka ergaattis akka ajajaattis kallattii nutti agarsiistu yoo ta'es carraa kanaan waan jette yoo qabaatan. Yesus guddaadha. Ameen. Waan guddaadha. Wanti ta'e kuni salphaa miti yookaan akkaataa salphaatti miti kan as ga'e baay'ee gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Maaliif isinitti fakkaata dhaloota bifa kanaan fiduun waan salphaa miti. Addunyaa kana irratti namni birrii hoomishee fiduu danda'a, makiinaa fiduu danda'a, qabeenya gurguddaa fiduu danda'a. Dhaloota fiduun garuu salphaa miti. Dhalooti akka salphaatti hin dhufu, dhaloonni akka salphaatti hin argamu, dhaloonni akka salphaatti qaramee as hin ga'u. Kanaaf waan an godhuu baadhe yoo jiraate illee Waaqayyo wanta inni keessa keenya bulcheen hojii Waaqayyo keessa keenya bulcheeni kunoo gaa waldaa kana keessatti faarfattoota leenjisnee bifa kanaan baafneerra. Jarri kun immoo faarfattoota duwwaa utuu hin taane hojjetoota mana kanaa ta'u jennee abdii guddaadha kan nuyi qabnu. Kanaaf guyyaa eebba isaaniiti. Isaaniin eebbisna jechuudha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Meerka keessan walitti tumaa gooftaa kana eebbisaa. Egaa karaa garaa leenjii waldaa kana keessatti ergi jalqabne yoo xiqqaate waggaa tokkoof ji'a 5 ta'eera karaa garaa leenjisaa jirra. Har'a kunoo akka kanaan bifa kanaan faarfattoota kana fakkaatan baay'een isaanii ijoollota dargaggeessa akka kanatti leenjisanii fiduun waan salphaa miti. Mana Waaqayyoo keessatti dargaggeessa akka kanaan fiduun waan salphaa miti. Kan kana caalu ganaa hojjenna. Waaqayyo ganaa waan haaraa godha. Garuu waan hundumaa dursee harka keessan as qabaa. Dargaggoota kanaaf, tajaajiltoota kanaaf, hojjetoota kanaaf Waaqayyoon hin kadhanna. Abbaa sin kadhadha. Kennaa kana situ naaf kenne jedhamee akkuma barreeffamee jiru. Wayee isaaniif sin galateeffadha jettee dubbatte bartoota kee gaafa isaaniin fuutee adeemaa turte. Anis kennaa gootee dargaggoota kana dargaggeettii kana waldaa ifa fayyina addunyaatiif waan laatteef maqaan kee bara baraan eebbifamu.
waaqayyo mana kee keessa hojjechuun waan hundumaa caala siin tajaajiluun waan hundumaa caala siin tajaajiluun qabeenya dachee kanarra caala siif hojjechuu mana hundumaa kam keessa jiraachuu caala mana kee keessa jiraachuun jireenya eebba ulfina maqaa Yesuusiin ammayyuu hin jalqaban kuno maqaa gooftaa koo Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin fiixaan haa ba'ane aloota teknooloojiin nyaatee balleessutuun taane teknooloojiidhaan wangeela hojjetan aloota biyyi lafaa fudhatee baduutuun taane biyya lafaa kana keessa deemanii wangeela hojjetan biyya lafaaf gufuu kan ta'an utuun taane biyya lafaaf furmaata kan ta'an biyya lafaaf abdii dhabeessa utuun taane biyya lafaatti abdii kan horan kan ta'an maqaa Yesuusiin haa ta'ane isin eebbiseera maqaa Yesuusiin eebbifama hamaan isin hin argatini dhukkubi barootaa isin hin argatini har'aa kaasee akka waaqayyo afaan koo dibeen akka waaqayyo afaan koo duukaa ta'een ani isin eebbiseera bara keessan eebbiseera isin eebbiseera eebba waaqarraatiin fixeensa eebba waaqarraatiin ammayyuu bara baraan isin irratti dhangalaaseera hamaan isin hin argatini gadadoon isin hin argatini dhukkubi isin hin argatini amma har'aa kaasee isin eebbiseera hiikee gad isin dhiiseera kan isittiin biyya lafaa kana keessa jiraattan isiniif gad dhiifamu qooqi faarfannaa duwwaa miti qooqi raajii lallabuun wangeela fuudhanii fiiguun biyya lafaa furmaata ta'uun dhaloota furmaata ta'uun dhaloota eebbisuun dhaloota harka qabuun dhaloota boolla keessaa baasuun dhaloota du'aa keessaa baasuun dhaloota mangaagaa seexanaa keessaa baasuun maqaa Yesuusiin humni akkasii isiniif kennamu isin dibeera isin eebbiseera barri keessan haa eebbifamu barri keessan haa eebbifamu dargaggummaa kanaa kaaftanii amma dullumaatti mana waaqayyoo keessa hojjedhaa ani isin eebbiseera bara keessan eebbiseera karaa keessan eebbiseera isiniif ta'eera wow you are blessed Kaol eebbifamtaniittu jabaadhaa maalin arga fuula ijoollee kanaa duratti karaa dheeraaf fagoon argaa baay'een isaanii wangeelaan fagaatu baay'een isaanii hojiidhaan fagaatu baay'een isaanii namoota addaa ta'u waaqayyo afaan koo duukaa jira isin eebbiseera eebbifamaa gooftaan isin haa eebbisu eebbifamaa